Magaalaa Finfinneetti ijoolleen sadii bishaan kuufamaa daakuudhaaf seenan lubbuu isaanii dhaban. Komishiniin bulchiinsa sodaa balaa fi abiddaa magaalaa Finfinnee akka beeksisetti dargaggoonni sadii bishaan daakuudhaaf boolla bishaanii lixan kutaa magaalaa Gullallee aanaa shanitti lubbuu isaanii darbuu beeksisee jira. Ijoolleen kun kaleessa dilbata ganama sa'aatii 3tti kubbaa taphachaa turanii boolla bishaanii gadi fagoo giddugala kutaa magaalichaa keessa jiru keessatti bishaan cimmisame daakuudhaaf deemanii lubbuu isaanii dhaban. Kutaa magaalichaatti ogeessonni daakii bishaanii lubbuu ijoollee kanaa oolchuudhaaf yaadanillee lubbuu oolchuu waan dadhabaniif reeffa ijoollee kanaa baasanii poolisiidhaaf dabarsanii jiru. Ijoolleen lama umuriin isaanii waggaa 13 tokko immoo waggaa 16 ta'uu dubbi himaan komishinichaa obbo Nigaatummaa immoo Bisiraat TV'tti himanii jiru. Onkololeessa 2 bara 2017 baatii 4 durasii dargaggeessi umuriin isaa waggaa 16 ta'e bakkuma kanatti bishaan daakuudhaaf seenee boolla keessa seenee lubbuu isaa darbuun himamee jira. Kana malees guraandhala 15 2017 kutaa magaalaa Gullallee aanaa Afuuriitti giddugala bashannanaa bakka Tsaayii jedhamutti mucaan waggaa 14 bishaan daakuudhaaf seenee lubbuun isaa darbuu himamee jira. Magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti bishaan daakaadhaaf cimmisame keessatti ijoolleen daakuudhaaf seenanii lubbuu isaanii dhabaa akka jiran himama. Sababa kanarraa kan ka'e qaamoleen boolla qotuun bishaan daakaa cimmisan of eeggannoo barbaachisaa waliin akka qopheessan maatiinis ijoollee isaaniif of eeggannoo barbaachisaa akka taasisan komishinichi beeksisee jira.